Ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti erge. Qorontos isa duraa boqonnaa 1. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus ta'uudhaaf kanan waamame. Sostanees obboleessaa wajjin Gara waldaa Waaqayyoo isa mandara Qorontos jiru, gara warra karaa Kiristoos Yesuus qulqulleeffamanii, warra iddoo gara garaatii maqaa Yesuus Kiristoos Gooftaa hunduma keenyaa waammatan hundumaa wajjin qulqulloota ta'uudhaaf waamamanitti kana caafuu kooti. Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Ayyaanni Waaqayyoo Kiristoos Yesuusiin waan isiniif kennameef, ani yeroo hundumaa sababii keessaniif Waaqayyo koo nan galateeffadha. Isin waanuma dubbattan hubachiisuudhaaf, ofii keessaniifis waan hundumaa hubachuudhaaf, karaa hundumaan kennaa guutuu isumaan argattaniittu. Wanti waa'ee Kiristoosiif dhugaa ba'ame isin gidduutti hundee godhatee jabaateera. Kanaaf lammaffaa mul'achuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eeggachaa utuu jirtanii kennaa hafuuraa keessaa tokko illee isinitti hin hir'atu. Guyyicha Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sanatti akka isin warra yakka hin qabne taataniif Gooftichi hamma dhuma barichaatti isin hin cimsa. Waaqayyo inni gara tokkummaa Ilma isaa Yesuus Kiristoos Gooftaa keenyaatti isin waame amanamaadha. Obboloota ko, isin hundumti keessan waan dubbattanitti akka walii galtan, yaada tokkoon akeekkattanii tokkummaadhaanis raawwachuudhaaf akka qophooftan malee isin gidduutti gargar ba'uun akka hin jiraanne maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isinan gorsa. Obboloota ko, wal qoccoluun akka isin keessa jiru namoonni aadde Kilo'ee anatti himaniiru. Qoccolloon ani jedhus isa isin keessaa kaan ani kan Phaawulos, kaan ani kan Apholoos, kaan ani kan Keefaati, kaan immoo ani kan Kiristoos jedhan jechuu kooti. Kiristoostu gargar hirame moore? Phaawulostu isiniif jedhee fannifame moore? Yookiis maqaa Phaawulositti cuuphamtani moore? Kirispoosiif Gaayoos irraa kan hafe isin keessaa nama kan biraayyuu bagan hin cuuphin. Egaa namni maqaa Phaawulositti cuuphamtan isiniin jechuu hin danda'u. Haa ta'u iyyuu malee Isxifaanaasii fi maatii isaa immoo cuupheera. Kanaa achi nama kan biraa kanan cuuphe hin beeku. Kiristoos wangeela akkan lallabuuf na erge malee akkan cuuphuuf ana hin ergine. Fannifamuun Kiristoos ulfina isaa akka argatuttan lallabe malee fannoo isaa salphisuudhaaf ogummaa namaatiin hin lallabne. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisaarra jiraniif gowwummaadha. Nu warra karaa fayyinaarra jirruuf garuu inni humna Waaqayyooti. Caaffanni qulqullaa'aan ogummaa warra ogeessotaa nan balleessa, hubannaa warra hubattootaas lafatti nan dabala in jedha. Egaa namni ogeessii eessatti hafere? Barsiisaan seeraas eessatti hafere? Dubbi beekaan bara si'anaas eessatti hafere? Waaqayyo ogummaa biyya lafaa kanaa gowwummaa godheera mitiiree? Biyyi lafaa ogummaa ofii isaatiin Waaqayyoon isa ogummaadhaan guute beekuu dadhabnaan gowwummaa barsiisa isa nuyi lallabnuutiin warra amanan fayyisuun Waaqayyotti tole. Yihuudoonni illee milikkitoota gaafatu, Giriikonni immoo ogummaa barbaadu. Nuyi garuu Kiristoos isa fannifame lallabna. Kun immoo warra Yihuudootaatiif gufuudha, warra Yihuudoota hin ta'initti immoo gowwummaadha. Warra Waaqayyo waameef garuu Yihuudootaaf taanaan Giriikotaafis taanaan Kiristoos humna Waaqayyooti, ogummaa Waaqayyootis. Wanti gowwummaa Waaqayyo fakkaatu ogummaa namaarran caala. Wanti dadhabbii Waaqayyoo fakkaatus jabina namaarran caala. Obboloota ko, isin yeroo waamamtan namoota attamii akka taatan of irratti ilaalaa. Akka yaada namaatti baay'een keessan ogeessota miti, baay'een keessan beekamoo miti, baay'een keessanis sanyii warra gurguddaa keessaa miti. Waaqayyo garuu namoota ogeessota yeellaasisuudhaaf waan biyyi lafaa gowwaatti lakkaa'u fo'ate. Waaqayyo warra jaboo yeellaasisuudhaaf waan biyyi lafaa dadhabaatti lakkaa'u fo'ate. Waaqayyo wanta jira jedhamu lafatti dabaluudhaaf wanta jira hin jedhamne, wanta biyya lafaatti gaddeebi'aatti lakkaa'amuuf wanta tuffatamaa fo'ate. Kanaafis namni tokko illee fuula Waaqayyo duratti of hin jajin. Kiristoos Yesuusitti jiraachuun keessan Waaqayyo biraa ta'e. Waaqayyo Kiristoosiin ogummaa keenya nuuf godhe. Isumaan qajeelota taanee Waaqayyoof qulqulloofnee hin furamna. Kanaafis
namni of jaju gochaa Gooftaatiin of ajaju kan jedhu caafameera. Qorontos isa duraa boqonnaa 2. Yaa obboloota ko, ani yeroon gara keessan dhufe namoota kan biraa caalaatti dubbachuudhaan yookiis ogummaa argisiisuudhaan dhoksaa Waaqayyoo isinitti lallabaa hin dhufne. Hamman isin bira turettis Yesuus Kiristoos isa fannifame sana duwwaa beekuu koo akka mul'isuuf murtoo godheen ture. Ani dadhabbii, sodaadhaa fi romma baay'eedhaanan isin bira ture. Dubbiin afaan koo, lallabni koos, humniif hafuurri Waaqayyoo akka na keessa jiru argisiise malee dubbii ogummaa namaa keessaa ba'een amansiise miti. Egaa amantiin keessan humna Waaqayyoo irra malee ogummaa namaarra hin dhaabanne. Haa ta'u iyyuu malee ogummaa bara si'anaa yookiis ogummaa warra biyya lafaa kana seerratanii ofis golgolaa'uudhaaf jiranii yoo ta'uudhaa baate iyyuu warra bilchaatan keessatti immoo dubbii ogummaan dubbanna. Nuyi dubbii dhoksaa ogummaa Waaqayyoo isa hin beekamin ture sana dubbanna. Waaqayyo ulfina isaarraa akka hirmaannuuf uumamuu biyya lafaa dura ogummaa sana yaadee qopheesse. Warra biyya lafaa kana seerratan keessaa tokko iyyuu ogummaa kana hin hubanne. Utuu hubataniiru ta'ee Gooftaa ulfinaa hin fannisan turan. Caaffata qulqullaa'oo keessatti waan Waaqayyo warra isa jaallataniif qopheesse iji namaa hin argine, gurri namaa hin dhageenye, yaadi namaas bira hin geenye in jedha. Waaqayyo garuu Hafuura Qulqulluudhaan isa kana nutti mul'ise. Hafuurri Qulqulluun waan hundumaa yaada Waaqayyoo isa gadi fagoo iyyuu qoree bira ga'a. Waan yaada namaa keessa jiru hafuuruma namicha keessa jirutu beeka malee namni biraa beekuu hin danda'u. Akkasumas hafuura Waaqayyoo malee eenyullee yaada Waaqayyoo hin hubatu. Ammas nuyi kennaa isa Waaqayyo biraa nuuf kenname beekuudhaaf hafuura isa Waaqayyo biraa dhufe fudhanne malee hafuura biyya lafaa kanaa hin fudhanne. Kanaafis nuyi dubbii hafuuraa warra hafuuricha argataniif waan hiiknuuf isa dubbannu barsiisa hafuurichaatiin malee barsiisa ogummaa namaatiin hin dubbannu. Namni hafuuricha hin argatin kennaa hafuura Waaqayyoo hin fudhatu. Kennaan sun isatti gowwummaadha. Kennicha gargar baasee shallaguudhaaf iyyuu hafuuricha qabaachuu waan barbaachisuuf isa hubachuu hin danda'u. Namni hafuuraa waan hundumaa shallaga. Isa garuu namni tokko iyyuu hin shallagu. Caaffanni qulqullaa'aan, eenyutu yaada Gooftichaa beeka? Eenyutu isa gorsuu danda'a? jedha. Nuyi garuu yaada Kiristoos qabna. Qorontos isa duraa boqonnaa 3. Ani yaa obboloota ko, akka warra yaada foonii duukaa bu'anii Kiristoositti immoo xobbee akka mucoolii ta'anittan isinitti dubbadhe malee akka warra yaada hafuuraa duukaa bu'aniitti isinitti dubbachuu hin dandeenye. Ani aannan akka dhugdaniif isiniif kenneera. Isin nyaata jabaadhaaf hin geenye turtan, ammuma iyyuu hin ga'in jirtu. Isinoo amma iyyuu akka warra yaada foonii duukaa bu'aniiti. Hinaafuunii fi wal qoccoluun erga isin gidduu jiraatee isin warra yaada foonii duukaa buutan mitiire? Akka yaada namaatti jiraattu mitiire? Isin keessaa inni tokko ani kan Phaawulosi jedhee inni kaan immoo ani kan Apholosi yommuu jedhu warra akka yaada namaatti hojjetan ta'uu keessan mitiire? Egaa Apholos kun maalii? Phaawulos kunis maali? Inni anis hojjetoota warra gara amantiitti isin waamaniidha. Nus adduma addaan akka Gooftaan nuuf kenneetti in hojjenna. Ani nan dhaabe, Apholos bishaan obaase, Waaqayyo garuu guddise. Waaqayyo isa guddisu sana malee inni dhaabu inni bishaan obaasus homaa miti. Inni dhaabe isa bishaan obaase wajjin tokko, adduma addaanis akka dadhabbii isaatiitti miindaa ofii isaatii in fudhata. Nuyi hojii Waaqayyoo keessatti hidhata wariiti. Isin maasii Waaqayyooti, mana Waaqayyoo ijaaruudhas. Akka ayyaana Waaqayyo biraa anaaf kennameetti akka nama mana ijaaruu beekuttis hundee manni irratti ijaaramu kaa'eera. Namni kan biraa immoo isa irratti in ijaara. Adduma addaan attamitti akka irratti ijaaru garuu haa akeekkatu. Isuma dur kaa'ame sana malee homtinuu hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Hundeen dur kaa'ame sunis Yesuus Kiristoos. Namni warqeedhaan, meetiidhaan, dhagaa gati jabeessaan yookiis mukaan, citaadhaan, hoffaadhaanis hundicha irratti in ijaara. Hojiin namaa
addumaddaan ibiddaan mul'ifamee hin beekama. Guyyaan firdii bakkeetti hin baasa. Hojiin namaa addumaddaan maal akka ta'e ibiddi qoree mul'isa. Hojiin namicha isa irratti ijaaree utuu hin gubatin yoo hafe namichi gatii isaan fudhata. Hojiin namichaa yoo duraa gubate garuu inni gatii isaan dhaba. Haa ta'u iyyuu malee ofii isaatii akka nama ibidda keessaa ba'eetti noola. Isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan Hafuurri Waaqayyoos isin keessa buufatee akka jiru hin beektanii ree? Namni mana qulqullummaa Waaqayyoo yoo balleesse Waaqayyo immoo isa balleessa. Manni qulqullummaa Waaqayyoo dhuguma qulqulluudha, innis isini. Homtinuu of hin sossobin. Namni isin keessaa akka yaada biyya lafaa kanaatti ogeessa of se'uu jiraate dhuguma ogeessa ta'uudhaaf isa biyyi lafaa gowwaatti lakkaa'u ta'uutu isa irra jira. Ogummaan biyya lafaa kanaa Waaqayyo biratti gowwummaadha. Caaffanni qulqullaa'aan inni warra ogeessota haxxummaadhuma isaaniitiin isaanin qaba. Iddoo biraatti immoo yaadaan qopheessuun warra ogeessotaa akka waa'ee hin baafne Gooftichi hin beeka hin jedha. Kanaafis homtinuu waan namoonni gochuu danda'aniin of hin jajin. Egaa waan hundinuu kan keessan Phaawulos taanaan, Apholoos taanaan, Keefaa taanaan, biyyi lafaa, jireenyi, duunyi, wanti amma jiru yookiis wanti si'achi dhufu hundumti isaa kan keessani. Isin immoo kan Kiristoosi, Kiristoos immoo kan Waaqayyooti. Qorontos isa duraa boqonnaa 4. Namoonni akka hojjetoota Kiristoositti akka warra hojii dhoksaa Waaqayyoo adeemsisuun itti kennameetti nu lakkaa'uun hin ta'a. Warra hojii adeemsisan irraa immoo amanamummaatu barbaadama. Inni isin anatti faraddan yookiis inni yaa'iin namaa anatti faradu anaaf homaa miti. Anis ofii kootti iyyuu hin faradu. Ani waan tokko iyyuu of irratti hin qeeqqadhu. Garuu kanaan yakka hin qabu jedhamee anaaf faradame jechuu koo miti. Gooftaatu anatti farada jechuu kooti malee. Kanaafis yeroon utuu hin ga'in Gooftaan utuu hin dhufin isin hin faradinaa. Innoo waan dukkana keessa dhokatee jiru ifatti yaada garaa namaas bakkeetti hin baasaa. Gaafas addumaddaan Waaqayyo biraa galata argachuuf jiru. Yaa obboloota ko, ammas isiniif jedhee kana hundumaa Apholoosii fi ofii kootti fakkeessee dubbadheera. Jecha isaa wanta caaffanni qulqullaa'aan jedhu gararraa hin darbinaa jedhamee isin gidduutti beekame nurratti akka ilaaltaniif nama tokkoonis isa kaan irratti akka isin of hin jajneefan nu lamaan fakkeenya godhe. Warra kaan irratti immoo eenyutu caalmaa siif kenne? Waan Waaqayyo siif hin kennin maal faa qabda ree? Isarraa fudhatte erga ta'e immoo maaliif akka waan kennaa hin ta'iniitti ittiin of jajjare? Ammas isin guuttattaniittu, sooromtaniittu. Nuyi malee isin dur mootota taatani. Nuyis isinii wajjin mootota akka taanutti utuu dhugumaan mootota taatanii iyyuu nan jaalladhan ture. Akka anatti fakkaatutti garuu Waaqayyo nuun ergamoota akka warra tuuta namootaa keessatti ajjeefamuun itti faradameetti namaa gadi nu godhe. Nuyi ergamoota Waaqarraa fi namoota biyya lafaafis ilaalchaaf taaneerra. Nuyi sababii Kiristoosiif gowwoota, isin garuu Kiristoosiin ogeessota. Nuyi dadhaboodha, isin garuu jaboodha. Nuyi tuffatamoodha, isin garuu jajamoodha. Hamma ammaatti nu hin beelofna, hin dheebonnas, moofaa uffanna, hin reebamna, hojiidhaafis asiif achi hin joorra. Harka keenyaan hojjechuudhaan itti dadhabna. Yeroo nu abaaran hin eebbifna, yeroo nu ari'atanis obsaan hin dandeenya, yeroo nu arrabsanis deebii gaarii hin deebifna. Nuyi kosii biyya lafaa taaneerra, ammas nuyi sabaphuu lafaati. Kanas akka ijoollee koo warra jaalatamooti isin gorsuudhaaf malee isin yeellaasisuudhaafan caafa miti. Karaa Kiristoos guddisee kuma baay'ee yoo qabaattan iyyuu abboota baay'ee hin qabdani. Ani wangeela isin barsiisuu kootiin karaa Kiristoos Yesuus abbaa keessan ta'eera. Kanaaf fakkeenya koo akka fudhattaniifan isin kadhadha. Sababii kanaaf Ximooxiyoosiin gara keessanitti erguu kooti. Inni karaa Gooftaa ilma koo isa jaallatamaadhaa fi isa amanamaadha. Inni Kiristoositti karaa ani itti jiraadhu isa ani isin barsiise waldaa kiristaanaa hundumaatti barsiisaa jirus isin yaadachiisa. Isin keessaa kaan akka waan ani dhufee isin hin argineetti lakkaa'anii of bokoksuutti ka'ani. Amma garuu
jaalala Gooftaa yoo ta'e dafee gara keessan nan dhufa. Waan warri of bokoksan kun dubbatan utuu hin ta'in waan isaan gochuu danda'anis ofii kootii nan ilaala. Mootummaa Waaqayyoo mootummaa humni Waaqayyoo itti hojjetu malee mootummaa dubbii waa'ee hin baafne itti dubbatan miti. Egaa maal barbaaddu? Ulee fudhadhee isinitti dhufuu moo yookiis jaalalaaf hafuura garraamummaatiin isinitti dhufu? Qorontos isa duraa boqonnaa 5. Amma immoo halalummaan warra saba Waaqayyoo hin ta'in keessatti illee salphaatti hin ilaalamne isin gidduu akka jiru dhaga'ameera. Namni haadha buddeenaasaa akka haadha manaatti wajjin jiraatu isin gidduu jira. Isinis of bokoksitanii jirtu. Namni waan akkasii godhe kun isin keessaa akka baafamuuf boo'uun isiniif ta'a ture miti ree? Fooniin yoon isin irraa fagaadhe iyyuu hafuuraan isin biran jira. Akka waanan isin bira jiruuttis namicha waan akkasii hojjete irratti yakka mureera. Kanas ani maqaa Gooftaa keenya Yesuusiin godheera. Yommuu walitti qabamtan hafuurri koos humna Gooftaa keenya Yesuusii wajjin yeroo isin biratti argamu isinis irratti walii galaa. Guyyaa Gooftaa Yesuusitti hafuurri isaa fayyuu akka danda'uuf foonsaa balleessuudhaaf amma namichi kun harka seexanaatti akka kennamu godhaa. Of jajuun keessan gaarii miti. Raacitiin xinnoon ishee guutummaa bukichaa akka bokoksu hin beektanii ree? Raacitii moofaa isin keessa jiru baasaa gataa. Raacitii of keessaa hin qabdan erga ta'ee isin bukoo haaraan taatu. Kiristoos hoolaan Faasikaa keenya aarsaa nuuf ta'eera. Kanaafis kottaa buddeena raacitii hin qabneen, kana jechuunis jireenya qullaa'aadhaa fi dhugaadhaan ayyaanicha ayyaaneffanna malee raacitii moofaa yookiis raacitii jal'inaa fi hamminaa of keessaa qabaachuudhaan hin ayyaaneffannu. Namoota halalummaatti jiraatanii wajjin hidhata akka hin taane ergaa koo kanaan duraa keessatti isiniif caafeera. Ergaa koo keessatti namoota halalummaatti jiraatanii wajjin hidhata akka hin taane jechuun koo walitti qabaatti warra biyya lafaa kanaa keessa halalummaatti jiraatan yookiis warra sassatan yookiis warra saaman yookiis warra waaqayyolii tolfamaniif sagadan baqadhaa jechuu koo miti. Kanaa achi raawwattanii biyya lafaa keessaa ba'uutu isin barbaachisa ture. Wanti ani isiniif caafe ani amaneera jedhee nama halalummaatti jiraatu yookiis nama sassatu yookiis nama waaqayyo tolfamaadhaaf sagadu yookiis nama maqaa namaa balleessu yookiis nama machaa'u yookiis nama saamu wajjin walitti hin hidhatinaa. Isaa wajjin illee hin nyaatinaa kan jedhu ture. Namoota waldaa kiristaanaa keessa hin jirretti faraduun hojii kootii ree? Warra waldaa kiristaanaa keessa jiranitti immoo isin hin faraddanii ree? Caaffanni qulqullaa'aan isa hamaa hojjetu of keessaa baasaa hin jedha. Warra waldaa keessa hin jirretti garuu Waaqayyotu farada. Qorontos isa duraa boqonnaa 6. Isin keessaa namni tokko obboleessa tokkorraa hadheessa yoo qabaate namoota Waaqayyoof qulqullaa'an duratti dubbicha ilaalchisuurra attamitti yaa'ii warra qajeelota hin ta'initti geessuudhaaf ija jabaata ree? Warri Waaqayyoof qulqullaa'an biyya lafaatti akka faradan isin hin beektanii ree? Isin biyya lafaatti hin faraddu erga ta'e immoo dubbii xixinnaa ilaaluudhaaf hin taatanii ree? Nuyi ergamoota Waaqayyootti faraduudhaaf akka jiru hin beektanii? Hammam caalaa dhimma jireenya biyya lafaatti hin farannu ree? Egaa dubbii akkasii erga qabaattanii attamitti warra waldaa keessatti dubbiin isaanii hin fudhatamne itti lakkooftu ree? Kanas isin qaanessuuf hancaafe. Dhuguma namni beekaan dubbii obboloota gidduu jiruuf firdii kennuu danda'u tokkichi illee isin keessa hin jiruu ree? Kanumaayyuu obboleessi obboleessa tokko yaa'iitti dhi'eessee fuula warra hin amanneetti hadheessuu dhaqaa ree? Fuula yaa'iitti walgeessuun keessan iyyuu dadhabbii keessan argisiisa. Dabaa yoo isin irratti hojjetan maaliif hin obsitan? Maaliifis hin miidhamtan? Isinoo ofii keessanii obboloota keessan warra amanan irratti iyyuu dabaa hojjettu, isaan miitus. Egaa warri jal'oonni mootummaa Waaqayyootti akka hin galle hin beektanii ree? Hin gowwoominaa. Warri halaleen, warri waaqayyolii tolfaman waaqessan, warri ejjan, warri gadhaa'an, warri nama gadhoomsanis, warri hatan, warri sassatan, warri machaa'an, warri maqaa namaa balleessan, warri nama saamanis matumaa mootummaa Waaqayyootti hin galani. Isin keessaa kaan warra akkasii turani. Garuu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuura Waaqayyoo keenyaatiinis cubbuutti dhiqattaniittu.
warra Waaqayyoof qulqullaa'an taataniittu, Waaqayyo durattis qajeelota taataniittu. Namni anaaf wanti hundinuu dhowwaan qabu jedhu jira; garuu wanti hundinuu immoo isan gargaaru. Anis wanti hundinuu dhowwaan qabu nan jedha; garuu waan tokko ana irratti gooftummaan godhatu. Namni tokkos nyaanni garaachaaf kenname, garaachis nyaataaf kenname hin jedha. Waaqayyo immoo isa kanas isa sanas lafatti hin dabala. Dhagni garuu hojii halalummaatiif namaaf hin kennamne; inni Gooftaadhaaf hojjechuuf kenname. Gooftaanis dhagna namaatiif hin yaada. Waaqayyo immoo Goofticha kana du'aa kaaseera; nus akkasuma humna isaatiin du'aa nu kaasa. Dhagni keessan bu'aa dhagna Kiristoos akka ta'an hin beektanii ree? Egaa bu'aa dhagna Kiristoos fuudhee bu'aa dhagna gaalamootaa godhuu ree? Matumaa kun hin ta'u. Yookiis namni gaalamootaa wajjin walitti maxxane ishee wajjin dhagna tokko akka ta'u hin beektanii ree? Akkuma caafamee jiru, isaan lachanuu foon tokkon ta'u jedha. Inni Gooftaa wajjin walitti maxxane immoo hafuuraan isaa wajjin tokkon ta'a. Halalummaa baqadhaa. Cubbuu namni hojjetu keessaa warri kaan hundinuu dhagna namaa hin tuqani. Namni halaleen garuu dhagna isaatti cubbuu hojjeta. Dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uusaa hin beektanii ree? Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattani. Mana qulqullummaa hafuura isaas erga taatanii isin kan ofii keessanii miti. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate. Kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni itti galateeffamu hojjedhaa. Qorontos isa duraa boqonnaa 7. Gaaffiin isin anaaf caaftan na ga'eera. Waa'ee dhiiraaf dubartiin walii wajjin jiraachuu garuu namni dubartii bira dhaquu yoo dhiise gaariidha. Qorama ejjaa ooluudhaaf garuu dhiirri addumaddaan haadha manaa ofii isaatii haa qabaatu. Dubartiinis addumaddaan abbaa manaa ofii isheetii haa qabaattu. Abbaan manaa jaalalaan haadha manaa isaa bira haa ga'u. Haati manaas jaalalaan abbaa manaa ishee bira haa geessu. Haati manaa abbaa manaa ishee malee dhagna ishee akka jaallatte gochuu hin dandeessu. Abbaan manaas akkasuma haadha manaa isaa malee dhagna isaa akka jaallate gochuu hin danda'u. Yeroo itti kadhataaf of kennuudhaaf walii galtan irraa kan hafe wal bira ga'uu wal hin didinaa. Isa booddee of qabuu dadhabuu keessan irraa kan ka'e immoo Seexanni isin qoruudhaaf karaa akka hin argannetti deebitanii wal biran geessu. Kanas karaa isiniif bannuufan jedhe malee isin abboomuuf miti. Anillee namoonni hundinuu fuudhuu dhiisanii akka koo akka ta'an nan jaalladhan ture. Haa ta'u iyyuu malee namni addumaddaan kennaa Waaqayyo isaaf kenne qaba. Inni tokko kennaa akkasii, inni kaanis kennaa akkasii qaba. Warri hin fuudhinii fi warri abboonni manaa isaanii irraa du'an akka koo fuudhaaf heeruma malee yoo hafan isaaniif ba'eessa nan jedha. Of qabuu hin danda'an yoo ta'e garuu haa fuudhan, haa heerumanis. Kajeellaa fooniitiin gubachuurra fuudhuu heerumuus wayya. Warri wal fuudhan akka gargar hin baane nan abbooma. Kanas Gooftaatu abboome malee ana miti. Haati manaa abbaa manaa isheettii gargar hin ba'in. Yoo abbaa manaa isheettii gargar baate garuu utuu hin heerumin haa teessu. Yookiin immoo abbaa manaa isheetti haa araaramtu. Abbaan manaas haadha manaa isaa hin baasin. Warra kaan immoo Gooftaa utuu hin ta'in ani nan gorsa. Namni amane tokko haadha manaa hin amanin yoo qabaate, isheenis abbaa manaa ishee sanaa wajjin jiraachuu yoo jaallatte inni ishee hin baasin. Dubartiin amante tokko abbaa manaa hin amanin yoo qabaatte, innis haadha manaa isaa sanaa wajjin jiraachuu yoo jaallate isheen namicha gad hin dhiisin. Abbaan manaa hin amanin karaa haadha manaa isaatii Waaqayyo biratti fudhatamaadha. Haati manaa hin amanin karaa abbaa manaa isheetii Waaqayyo biratti fudhatamtuudha. Yoo akkas ta'uudhaa baate ijoolleen keessan Waaqayyo biratti fudhatamoo miti, amma garuu fudhatamoodha. Isin keessaa inni hin amanin hidhata isaattii gargar ba'uu yoo fo'ate garuu gargar ba'uu hin danda'a. Waaqayyo jireenya nagaatiif waan isin waameef yeroo kanatti inni amane yookiis isheen amante hidhata gaa'elaatti hiikamuu isaaniiti. Ati dubartii nana abbaa manaa kee gara amantiitti akka fiddu attamitti beekta? Atis namicha nana haadha manaa kee gara amantiitti akka fiddu attamitti beekta? Namni addumaddaan akka Gooftichi isaaf qoodee kenneetti akka yeroo Waaqayyo isa waamettis itti fufee haa jiraatu. Akkuma kanattis waldoota kiristaanaa iddoo hundumaa jiran nan seerradha. Namni erga dhagna qabatee waamame akka waan dhagna hin qabatinii hin ta'in. Namni utuu dhagna hin qabatin waamames
dhagna qabachuu hin barbaadin. Abboommota Waaqayyoo eeguutu gatii qaba malee dhagna qabachuun yookiis dhagna qabachuu dhiisuun gatii hin qabu. Namni addumaddaan waamicha Waaqayyo itti isa waame keessatti haafu. Waaqayyo yommuu si waame garbummaa jala turte kun sin dhibin. Birmadummaa argachuu yoo dandeesse immoo caalaatti itti jabaadhu. Namni garbummaatti utuu jiruu waamicha Gooftaa argate Goofticha biratti inni birmaduudha. Akkasumas namni birmadummaatti utuu jiruu waamame inni Kiristoosiif garbicha. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate, kanaafis garba namootaan ta'inaa. Egaa obboloota ko, namni addumaddaan waamicha itti waamame keessatti hafee Waaqayyo wajjin haa jiraatu. Waa'ee warra qeerrummaadhaa fi durbummaatti jiranii Gooftaan abboommii hin kennine. Ani garuu akka nama araara Gooftaa argatee amanamaa ta'eetti waa'ee isaaniitiif yaada koo nan kenna. Rakkina dhufuuf jiru kana keessatti namni utuu hin fuudhin akkasumatti yoo hafe ba'eessa anatti fakkaata. Seera gaa'ilaatiin haadha manaa keetti hidhamteettaa? Yoos itti hiikamuu hin barbaadin. Niitiin fuunee? Yoos niitii fuudhuu hin barbaadin. Haa ta'u iyyuu malee yoo fuute cubbuu hojjechuu kee miti. Durbis yoo heerumte cubbuu hojjechuu ishee miti. Warri fuudhanii fi warri heeruman garuu guyyaa guyyaatti jireenya isaaniitti rakkinni isaan argata. Ani immoo rakkina kana jalaa isin oolchuu barbaadee isin gorsuu kooti. Obboloota ko, yeroon si'anaa kun dhumuuf jedha jechuu kooti. Si'achi warri haadha manaa qaban akka warra hin qabaatinii ta'an, warri boo'an akka warra hin boo'inii, warri gammadan akka warra hin gammadinii, warri bitan akka warra qabeenya hin godhatinii ta'an, warri biyya lafaatti dhimma ba'an akka warra itti dhimma hin ba'inii ta'an. Biyyi lafaa inni amma mul'atu kun inni dhima. Waan biyya lafaa kanatti dhimmuu dhiiftanii akka jiraattan nan barbaada. Namni hin fuudhin Gooftaa gammachiisuudhaaf hojii Gooftaatiif dhimma. Namni fuudhe garuu haadha manaa isaa gammachiisuudhaaf waan biyya lafaatiif dhimma. Yaanni isaas iddoo lamatti hiramaadha. Dubartiin deebitee hin heerumin yookiis durbi namummaa ishee fi hafuura ishee jireenya qullaadhaaf kennite hojii Gooftaaf hin dhimmiti. Isheen heerumte garuu abbaa manaa ishee gammachiisuudhaaf waan biyya lafaatiif dhimmiti. Kanas isin gargaaruuf nan dubbadhe malee funyoo morma keessanitti diruuf miti. Isin wanta qajeelaa, wanta dhaabbataas hojjechaa yaanni keessan waan biraatti utuu hin harkifamin hojii Gooftaatiif akka of kennitan nan barbaada. Namni tokko fuudha ga'ee kaadhima isaa fuudhuu dhiisuun isaa akka waan ishee irratti dabaa hojjete yoo itti fakkaate garuu fuudhuunsaas hin oolu erga ta'ee akkuma dur jaallatetti wala fuudhan. Akkas gochuu isaatiin cubbuun hojjetu. Namni tokko immoo fuudhaaf wanti isa giddisiisu hin jiru yoo ta'e fedha foon isaatiis mo'achuu yoo danda'e yaaduma garaa isaatiin hin dhaabbata. Inni kun yaada garaa isaa muree kaadhima isaa durbummaatti yoo dhiise ba'eessa gochuu isaati. Egaa namni ishee kaadhimate fuudhu ba'eessa godha. Inni ishee kaadhimate fuudhuu dhiise akkasumatti hafus caalaatti ba'eessa godha. Haati manaa hamma abbaan manaa ishee jirutti seera gaa'ilaatiin isatti hidhamtee jiraatti. Erga abbaan manaa ishee du'e garuu abbaa feetetti heerumuu hin dandeessi. Garuu nama amanetti haa heerumtu. Haa ta'u iyyuu malee yoo heerumuu dhiifte akka yaada kootti caalaa gammachuun argatti. Anis immoo hafuura Waaqayyoo qaba jedhee yaada. Qorontos isa duraa boqonnaa 8. Waa'ee qalma waaqayyolii tolfamaniif dhi'eeffamanii gaafattanii turtan. Isin keessaa jarri tokko hundumti keenya beekumsa qabna akka jedhan beekna. Beekumsa akkasii nama bokoksa. Jaalalli garuu tokkummaa in ijaara. Namni caalaa beekaa of se'u ammallee akka beekuun isaaf ta'utti hin beeku. Namni Waaqayyoon jaallatu garuu isa biratti beekamaa in ta'a. Egaa waa'ee qalma waaqayyolii tolfamaniif dhi'eeffame nyaachummoo Waaqayyo tolfamaan dhuguma jireenya akka hin qabne akkasumas Waaqayyo tokkicha malee kan biraa akka hin jirre nu beekna. Waaqayyolii kan jedhaman Waaqa keessa lafarras jiru. Waaqayyoliin gooftoliin akkasii baay'eedha. Nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira. Innis Abbaa isa waan hundumaa uume, isa nuyi maqaa isaatiif jiraannus akkasumas Gooftaa tokkichatu jira. Innis Yesus Kiristoos isa wanti hundinuu ittiin uumame, isa nu ittiin jiraannus.
haa ta'u iyyuu malee hundumatu beekumsa kana qaba miti. Garuu kaan hamma ammaatti itti turanii waa'ee waaqayyolii tolfamanii kana itti baraniiru. Kanaaf yeroo foon qalma sanaa nyaatan akkuma waan waaqayyo tolfamaadhaaf dhi'eeffameetti nyaatu. Yaanni garaa isaanii dadhabaa waan ta'eefis kanaan hin xureeffamu. Nyaanni gara waaqayyootti nun dhi'eessu. Yoo nyaachuu dhiifne wanti nutti badu, yoo nyaannes wanti nutti tolu hin jiru. Garuu kana fo'achuu danda'uun keessan kun karaa tokkoon warra amantiitti dadhaboo ta'anitti gufuu akka hin taane of eeggadhaa. Tarii namni tokko utuu ati inni beekumsa kana qabduu galma waaqayyo tolfamaa keessatti maaddiitti dhi'aattee jirtu si arga ta'a. Kun qalma waaqayyo tolfamaadhaaf dhi'aatu nyaachuutti yaada garaasaa isa dadhabaa hin kakaasuu ree? Akkasitti namichi dadhabaan kun obboleessumti kee inni Kiristoos du'eef beekumsa ati qabduun hin balleeffama. Karaa kanaan obboloota keessan yakkitanii yaada garaa isaanii isa dadhabaa madeessuu keessaniin Kiristoosiin hin yakkitu. Kanaafis nyaata akkasiitti dhi'aachuun sababii obboleessa koo kuffisu yoo ta'e, ani obboleessa koo akka hin kuffifnetti matumaa deebi'ee foon hin nyaadhu. Qorontos isa duraa boqonnaa 9. Ani birmaduu mitii ree? Ani ergamaa mitii ree? Ani gooftaa keenya Yesuusin hin argine ree? Isin bu'aa hojii ani gooftaadhaaf hojjedhee mitii ree? Ergamaa ta'uun koo warra kaan biratti hin fudhatamne yoo ta'e iyyuu isin biratti fudhatamaadha. Isin kan gooftaa ta'uun keessan iyyuu ergamaa ta'uu koo mallattoodhaan hin cimsa. Warra ana irratti dubbataniif deebii, waan ana irratti dubbataniifis falmata qaba. Waan nyaannu waan dhugnus argachuun nuuf hin ta'u ree? Akka ergamoota warra kaanii, akka obboloota gooftaa, akka Keefaas nu immoo niitii amante fuunee iddoo hundumaatti wajjin adeemuun nuuf hin ta'u ree? Yookiis anumaaf Barnaabaas duwwaatu soora keenyaaf addaan hojjechuun barbaachisee ree? Namni loltuu ta'ee qacarame horii ofii isaatiin lola dhaqee beekaa ree? Namni waynii dhaabe ija waynichaa hin nyaatuu ree? Namni horii tiksu aannan horii sanaa hin dhuguu ree? Ani isa seerichi jedhuun dubbadha malee yaada namaa duukaa bu'ee kanan dubbadhu. Seera keessatti qotiyyoo sirbisiisaa irra jiru afaan isaa hin hidhin kan jedhu caafamee jira. Egaa Waaqayyo qotiyyoo duwwaadhaaf dhimmeere? Karaa hundumaa waa'ee keenyaaf dubbata mitiire? Namni qotiisa qotu waa abdachaa akka qotuuf, inni midhaan siribsiisu ija isaatti hirmaachuudhaaf abdachaa akka siribsiisuuf kun nuuf jedhee caafame. Nuyi waanta jireenya hafuuraatiif barbaachisu erga isiniif facaafne, waanta jireenya fooniitiif barbaachisu utuu isin irraa haamne nutti guddata tureere. Warri kaan kan akkasii isin irraa argachuun in ta'aaf erga ta'e, nuuf immoo caalaatti nuuf hin ta'u tureere. Nuyi garuu waan nuuf hin ta'a ture kanaan hin hojjenne. Wangeela Kiristoositti danqaraa akka hin taaneef waan hundumaa of irra keenye. Warri mana qulqullummaa keessaa hojjetan mana qulqullummaatii nyaata isaanii akka argatan, warri iddoo aarsaatti qalma dhi'eessan isa aarsaadhaaf dhiyaate sanarraa akka hirmaatan hin beektanii ree? Akkasuma immoo warri wangeela labsan waan ittiin jiraatan wangeelichumaan akka argatan Gooftichi abboomeera. Ani garuu waan anaaf hin ta'a ture kana keessaa tokkotti illee dhimma hin baane. Ammas wanta anaaf hin ta'a ture kana argachuudhaaf jedhee kana caafuu koo miti. Kanaa mannaa du'uu koo wayya. Waanan ittiin of jajuu danda'u kana namni bishaan itti na duraa hin naqin. Wangeela lallabuu kootiin of jajuu hin danda'u. Kana himuun anarraan barbaadama. Wangeela yoo lallabuudhaa baadhe garuu anaaf wayyoo. Fedha kootiin utuun kana godhee gatii nan argadhan ture. Fedha koo malee erga ta'ee garuu hojiin kun Waaqayyo biraa adaraa anatti kennamuusaati. Egaa bu'aan koo maal ree? Bu'aan koo lallabuu kooti. Wangeelaan isa argachuun anaaf hin ta'a tures utuun hin gaafatin wangeela tola namatti himuudha. Namoota hundumaa biratti birmaduu ta'ee utuman jiru caalaatti namoota buufachuudhaaf hundumaaf garba of godheera. Yihuudoota biratti warra Yihuudotaa buufachuudhaaf akka Yihuudiin ta'e, warra seera jala jiran biratti ofii kootii seera jala yoon jiraachuudhaa baadheyyuu warra seera jala jiran sana buufachuudhaaf akka nama seera jala jiruun ta'e, warra seericha hin qabne biratti
isaan buufachuudhaaf akka nama seericha hin qabneen ta'e. Haa ta'u iyyuu malee seera Kiristoos jala waanan jiruuf ani seera Waaqayyoo hin dhabne. Warra amantiitti xobbee ta'an biratti warra amantiitti xobbee ta'an buufachuudhaaf akka nama xobbee ta'eera. Karaadhuma hundumaan namoota muraasa illee oolchuudhaaf namoota hundumaa biratti waan fakkaatu hundumaa ta'eera. Hojii wangeelaatiin kennaa isaa keessaa hirmaachuudhaaf wangeelaaf jedhee kana hundumaa nan godha. Warri wal dorgoman hundinuu yoo fiigan iyyuu kan dura darbee kennaa argatu garuu tokkicha akka ta'e hin beektanii ree? Isinis akkasuma kennaa sana akka argattaniif fiigaa. Namni dorgeedhaaf qophaa'u waan eeggachuun isa barbaachisu hundumaarraa of hin eeggata. Warri wal dorgoman gonfoo baala irraa hojjetan isa coollagee badu argachuudhaaf kana godhu. Nuyi garuu isa hin badne argachuudhaaf hin dhamaana. Anis akkuma kanatti akeeka koo bira ga'uudhaaf nan fiiga. Abootuun koos akka nama akeeka isaa dhabee qilleensa rukutuu hin ta'u. Ani warra kaan dorgommeetti waamee ofii kootii akkan keessaa hin hambifamneef dhagni koo itti baree waan itti dhufu hundumaa akka danda'u haleelee akka abboomamus gochuun anaaf hin ta'a. Qorontos isa duraa boqonnaa 10. Yaa obboloota ko, abboonni keenya hundinuu utubaa duumessaa sana jala akka turan hundumti isaaniis galaanicha akka ce'an akka beektan nan barbaada. Hundumti isaaniis kan Musee ta'uudhaaf duumessichaaf galaanicha keessatti cuuphamaniiru. Hundumti isaanii nyaata hafuuraa isa tokkicha sana nyaataniiru. Hundumti isaanii dhugaatii hafuuraa isa tokkicha sana dhuganiiru. Isaan kattaa hafuuraa isa guddicha isa isaanii wajjin adeemaa turettii dhuganiiru. Kattaan guddichi sun immoo Kiristoos ture. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo isaan keessaa namoota baay'eetti waan hin gammadiniif lafa duwwaatti gataman. Wanti kun hundinuu immoo nus akkuma isaan sanaa waan hamaa akka hin hawwineef of nu eeggachiisu. Isaan keessaa kaan waaqayyolii tolfamaniif akka sagadan, isin warra waaqayyolii tolfaman waaqessan hin ta'inaa. Akkuma caafame, jarri garmalee nyaachuuf dhuguuf taa'anii garmalee sirbuuf immoo ka'an jedhe. Isaan keessaa kaan gaala mootummaatti gad of dhiisanii guyyaa tokkotti namoonni 23,000 akka dhuman, kottaan immoo gaala mootummaatti gad of hin dhiifnu. Isaan keessaa kaan aangoo gooftichaa qoranii bofni akka isaan balleesse, nu immoo aangoo gooftichaa qoruu nuuf hin ta'u. Isaan keessaa kaan gungumanii ergamaa isa nama balleessuun akka balleeffaman. Isinis hin gowwoominaa. Wanti kun hundinuu warra kaan qoqqobachuudhaaf isaanitti dhufe. Nu warra dhumni barichaarra ga'eef immoo barumsa akka nuuf ta'uuf caafame. Kanaafis namni dhaabatee waan jiru itti fakkaatu akka hin kufneef of eeggatu. Qoramni namatti dhufee hin beekne isinitti hin dhufne. Waaqayyo amanamaa waan ta'eefis humna keessan gararraatti akka isin qoramtaniif isin hin dhiisu. Garuu qorama sana keessatti akka isin dandeessan hin godha. Karaa isin keessaa baatanis isiniif hin kenna. Kanaafis yaa michoota ko, waaqayyolii tolfamaniif sagaduu irraa fagaadhaa. Isin warra hubatootti nan dubbadha. Waanan dubbadhu immoo isinumti faradaa. Xoofoo eebbaa isa eebbifannu irraa hirmaachuun keenya dhiiga Kiristoos irraa hirmaachuu keenya mitiire? Buddeena isa cabsannu irraa hirmaachuun keenya dhagna Kiristoos irraa hirmaachuu keenya mitiire? Buddeenni tokkicha waan jiruuf nus immoo hammam yoo baay'anne iyyuu hundumti keenya buddeena tokkicha sanarraa waan hirmaannuuf nu hidhanna tokkicha. Mee saba Israa'el ilaalaa, warri kennaa dhiyaatu sanarraa nyaatan kennaa iddoo aarsaa irraa Waaqayyo wajjin hirmaatu mitiire? Egaa kun qalma waaqayyolii tolfamaniif dhi'eeffame yookiis Waaqayyo tolfamaan ofuma isaatii waan tokkotti hin gala jechuu kootiire? Waawu, warri saba Waaqayyoo hin ta'in waan qalmaaf dhi'eessan hafuurota hamootaaf dhi'eessu malee Waaqayyoof miti jechuu kooti. Ani immoo akka isin hafuurota hamootaa wajjin hirmaattota taatan hin barbaadu. Xoofoo Gooftaa keessaa akkasumas xoofoo hafuurota hamootaa keessaa dhuguu hin dandeessan. Maaddii Gooftaarraa akkasumas maaddii hafuurota hamootaarraa hirmaachuu hin dandeessan. Nuyi Gooftaa hinaafsisuu barbaannaa ree? Nuyi isa caalaa jaboodhaa ree? Wanti hundinuu dhowwaan qabu in jedhama, garuu wanti hundinuu immoo nama hin gargaaru. Wanti hundinuu dhowwaa hin qabu,
garuu wanti hundinuu ijaarsaaf hin ta'u. Namni waan isatti tolu utuu hin ta'in waan nama kan biraatti tolu haa barbaadu. Foon dhaabii fooniitti gurguramus yaada garaa keessanii akka hin tuqneef waaqayyolii tolfamaniif qalamuu isaa utuu hin gaafatin nyaachuu hin dandeessu. Akkuma caaffanni qulqullaa'aan jedhu iyyuu biyyi lafaa waan ishee keessa jiru hundinuu kan Gooftaati. Namni hin amanne tokko mana isaatti nyaataaf yoo isin waame, isinis dhaquu yoo barbaaddan, yaada garaa keessanii akka hin tuqneef maaliif qophaa'e jettanii utuu hin gaafatin waan isiniif dhiyaate nyaadhaa. Namni tokko kun qalma aarsaadhaaf dhiyaateedha jedhee yoo isinitti hime garuu waa'ee namicha isinitti himee sanaaf yaada garaasaas waan tuquuf hin nyaatinaa. Kunis yaada garaasaa akka inni hin tuqneef malee yaada garaa kee jechuu koo miti. Ati immoo yoos birmadummaan koo yaada garaa nama biraatiin maaliif ittifama ree? Ani ga'aa koo galateeffadhee yoon fudhadhe, nyaata isa ani Waaqayyoon itti galateeffadheef maaliifan ceephaama ree? jetteen gaafatta ta'a. Egaa yoo nyaattan yookiis yoo dhugdan yookiis waanuma hojjettan hundumaa ulfina Waaqayyoof hojjedhaa. Warra Yihuudootaatti, warra Yihuudoota hin ta'inittis yookiis waldaa kiristaanaa Waaqayyootti gufuu hin ta'inaa. Ani karaa koo waanuman hojjedhuun nama hundumaa gammachiisuu nan yaala. Isaan akka fayyaniif waan anaaf waa'ee baasu utuu hin ta'in waan namoota baay'eedhaaf waa'ee baasu nan barbaada. Qorontos isa duraa boqonnaa 11. Egaa akkumaan fakkeenya Kiristoos fudhadhe, isinis immoo fakkeenya koo fudhadhaa. Waan hundumaatti waan na yaadattaniif, barsiisa ani isin barsiisetti qabamtanii waan jirtaniif isin nan jaja. Amma immoo Kiristoos mataa warra dhiiraa, abbaan manaa mataa haadha manaa, Waaqayyo mataa Kiristoos ta'uusaa akka beektan nan barbaada. Dhiirri waldaa keessatti yommuu kadhatu yookiis yommuu waan Waaqayyo itti mul'isu himu yoo haguuggate mataa isaan salphisa. Dubartiin waldaa keessatti yommuu Waaqayyoon kadhattu yookiis yommuu waan Waaqayyo itti mul'ise himtu yoo haguuggachuudhaa baatte garuu mataa isheen salphifti. Isheen kun dubartii mataa haaddatte wajjin wal hin caaltu. Egaa dubartiin yoo haguuggachuudhaa baatte rifeensa mataa ishee murachuu iyyuu hin yeellaatu. Dubartiin sababii malee rifeensa mataa ishee muratte yookiis haaddatte salphachuu yoo jibbite immoo haa haguuggattu. Dhiirri bifa Waaqayyootii fi ulfina Waaqayyoo kan agarsiisu erga ta'e haguuggachuun isaaf hin ta'u. Dubartiin garuu ulfina dhiiraa hin agarsiifti. Jalqabatti dubartiitu dhiiratti argame malee dhiirri dubartiitti hin argamne. Dubartiitu dhiiraaf jedhee uumame malee dhiirri dubartiidhaaf jedhee hin uumamne. Kanaaf dubartiin ergamoota Waaqayyoo duratti aboo jala jiraachuu ishee kan agarsiisu haguuggii mataarraa qabaachuun in ta'aaf. Haa ta'u iyyuu malee Gooftaan ishee dubartii isa dhiiraatti, isa dhiiraas ishee dubartiitti addaan baasee hin ilaalu. Dubartiin dhiiratti akkuma argamte akkasuma immoo dhiirri dubartiirraa dhalate. Hundinuu garuu Waaqayyo biraa dhufan. Dubartiin utuu mataa ishee hin haguuggatin waldaa keessatti Waaqayyoon kadhachuun qajeelaadhaa ree? Isinumti ofii keessanii faradaa. Dhiirri rifeensa mataa isaa dheereffachuun isaaf salphina akka ta'e akki namni itti uumame isin hin barsiisuu ree? Garuu dubartiin rifeensa dheeraa yoo qabaatte kun isheedhaaf ulfina mitii ree? Rifeensi ishees akka isheen ittiin golgattuuf kennameef. Nama yaada kanaan mormuu barbaaduuf garuu nuyi waldoonni Waaqayyoos amala kan biraa hin qabnu. Yeroo sagadaaf walitti qabamtanitti akka itti walitti qabamuu keessanii wayyeessuurra caalaa kan balleessu waan ta'eef waa'ee isaatiif isa an dubbachuuf jiru keessatti isin hin jajadhu. Hundumaa dura waldaan keessan yommuu walitti qabamu yaadaan gargar ba'uun isin keessa akka jiru dhaga'eera. Kana keessaa kaan dhugaa akka ta'e nan amana. Isin keessaa warri qoramanii fudhataman akka beekamaniif isin gidduutti barsiisa isaaniitiin gargar ba'uun jiraachuutu ta'a. Egaa akka isin itti walitti qabamtan kanatti walitti qabamuun irbaata Gooftaa isa qulqulluu nyaachuuf hin ta'u. Yeroo nyaataatti hundinuu adduma addaan nyaata fidee dhufee nyaachuutti hin ka'a. Inni tokkon beelaa, inni kaan immoo macha'a. Maali? Manatti nyaattanii dhugdan hin qabdanii ree? Yookiis waldaa Waaqayyoo tuffachuu keessanii? Warra homaa hin qabnes yeellaasisuu keessanii? Ani maal isiniin jedhu ree? Isin jajadhuu ree? Ani kana irratti isin hin jajadhu.
barsiifni ani isinitti dabarse isuma ani Gooftaa biraa fudhadhe ture. Innis Yesuus Gooftaan halkanuma itti dabarfamee kenname sanatti buddeena fuudhee Waaqayyoon galateeffatee buddeenicha cabsee, inni isiniif cabe kun dhagna kooti, kanas seenaa kootiif godhadhaa jedhe. Erga nyaatanii booddees akkuma sanatti xooficha fudhatee, xoofoon kun kakuu isa haaraa dhiiga kootiin dhaabbatuudha. Yeroodhuma isa keessaa dhugdanitti seenaa kootiif godhadhaa jedhe. Yeroodhuma buddeena kana nyaattanitti, yeroodhuma xoofoo kana keessaa dhugdanitti, hamma Gooftaan deebi'ee dhufutti akka inni namootaaf du'e in labsitu. Kanaafis sababii maaliitiif akka dhi'aatu utuu gargar hin baasin, namni buddeenicha nyaatu, xoofoo Gooftaa keessaas dhugu, dhagna Gooftaa dhiiga isaas in yakka. Egaa namni qoree of haa ilaalu, ergasiis buddeenicha irraa haa nyaatu, xooficha keessaas haa dhugu. Dhagna Gooftaa ta'uusaa yaadatee utuu gargar hin baasin namni buddeenicha nyaatu, xooficha keessaas dhugu, firdii of irratti fiduudhaaf in nyaata in dhugas. Sababii kanaaf baay'een keessan dhukkubsatoodha, dadhaboodhas, namoonni kaanis du'aniiru. Utuu of irratti arginee nuyi of irratti murreerra ta'ee Waaqayyo nutti hin faradu ture. Yeroo amma nutti faradamu immoo firdiin bara baraa biyya lafaa wajjin akka nutti hin faradamnetti Gooftichi akkasitti adabee nu qajeelcha. Kanaafis yaa obboloota ko, irbaata Gooftaa isa qulqulluu nyaachuudhaaf yommuu walitti qabamtan wal eegaa. Walitti qabamuun keessan firdii Waaqayyoo akka isin irratti hin finneef namni beela'e mana isaatii haa nyaatu. Waa'ee dhimma isa kan biraa immoo yommuun dhufu nan seerradha. Qorontos isa duraa boqonnaa 12. Yaa obboloota ko, waa'ee kennaa gara garaa Hafuurri Qulqulluun kennu akka hubattan nan barbaada. Isin amma illee saba Waaqayyoo utuu hin ta'in dura karaa irraa kaachifamtanii gara waaqayyolii tolfaman warra duudaatti akka oofamaa turtan hin beektu. Akkasumas namni hafuura Waaqayyootiin geggeeffamu Yesuus abaaramaadha jechuu, namni tokko illees hafuura qulqulluutiin yoo ta'e malee Yesuus Gooftaadha jechuu akka hin dandeenye cimsee isinittan beeksisa. Kennaan hafuuraa gosa gara garaatu jira, hafuurichi garuu tokkichuma. Ergaa gara garaatu jira, Gooftaan ergamaniif garuu tokkichuma. Hojii gara garaatu jira, Waaqayyo inni hojii hundumaa adduma addaan yaada namaa keessa kaa'u garuu tokkicha. Karaan kennaan hafuuraa adduma addaan nama keessaa mul'atu hundumaaf bu'aa akka ta'uuf kenname. Isa tokkoof ogummaadhaan dubbachuutu hafuuraan kennameef, isa kaaniif immoo beekumsa barsiisuutu hafuuruma sanaan kennameef, isa kaaniif amantiitu hafuuruma sanaan kennameef, isa kaaniif immoo kennaa warra dhukkubsatan fayyisuutu hafuura tokkicha sanaan kennameef, isa kaaniif dinqii hojjechuutu, isa kaaniif raajii dubbachuutu, isa kaaniif hafuurota gargar baasee beekuutu, isa kaaniif afaan hin beekamneen dubbachuutu, isa kaaniif afaan hin beekamne sana hiikuutu kennameef. Hafuurri innumti tokkichi sun hojii kana hundumaa hojjetamuudhaan hin ga'a. Inni akka jaalala isaatti tokkoon tokkoon namaaf kennaa addaa in hira. Kiristoos akka dhagna tokkicha isa bu'aa dhagna baay'ee qabuuti. Bu'aan dhagnaa sun yoo baay'ate iyyuu dhagnuma tokkicha. Nu Yihuudonni, warri Yihuudota hin ta'inis, warri garbummaa jala jiran, warri birmaduunis hundumti keenya dhagna tokko ta'uudhaaf hafuura tokkoon cuuphamneerra. Nuyi hundumti keenya akka dhugnuufis hafuurri qulqulluun inni tokkichi nuuf kennameera. Dhagni tokko immoo bu'aa dhagna baay'ee qaba malee tokkicha duwwaa qaba miti. Fakkeenyaaf miilli, ani harka miti kanaaf ani kan dhagnaa miti yoo jedhe, kun bu'aa dhagna tokkoo ta'uu isaa hin oolchu. Gurris, ani ija miti kanaaf ani kan dhagnaa miti yoo jedhe, kun bu'aa dhagnaa tokko ta'uu isaa hin oolchu. Egaa guutummaan dhagnaa ija utuu ta'ee attamitti dhaga'uu danda'a ree? Guutummaan dhagnaa gurra utuu ta'ee attamitti fuunfachuu danda'a ree? Waaqayyo garuu bu'aa dhagnaa hundumaa adduma addaan akka ofii barbaadetti iddoo iddoo isaa itti qopheesse. Bu'aan dhagnaa hundumtuu bu'aa dhagna tokkicha isa waan tokkicha duwwaa hojjetu yoo ta'e attamitti dhagna guutuu ta'a ree? Kanaaf akka amma jirutti bu'aan dhagnaa baay'eedha, dhagni garuu tokkicha. Iji harkaan, ati anaaf hin barbaachiftu yookiis mataan miillan isaatiin isin anaaf hin barbaachiftan jechuu hin danda'u. Caalaatti iyyuu bu'aa dhagnaa hundumaa keessaa warra barbaachisoo hin fakkaannetu barbaachisoodha. Bu'aa dhagnaa
warra tuffatamoo nutti fakkaataniifis caalaatti ulfina laannaaf. Bu'aan dhagna keenyaa warri hin agarsiifamne eegumsa caalaan argatu. Warra agarsiifamaniif garuu eegumsa akkasii hin barbaachifne. Waaqayyo bu'aan dhagna namaa inni tuffatamaan ulfina caalaa akka argatutti walitti uume. Inni uumes gargar ba'uun bu'aa dhagnaa gidduutti utuu hin argamin qixxeetti walii isaaniitiif akka yaadaniif kana godhe. Bu'aa dhagnaa kana keessaa inni tokko yoo dhiphate hundinuu isaa wajjin hin dhiphatu. Inni tokko yoo ulfaate hundinuu isaa wajjin hin gammadu. Ammas hundumti keessan dhagna Kiristoos, adduma addaanis bu'aa dhagna isaati. Waaqayyo waldaa kiristaanaa keessatti duraan dursee ergamoota, lammaffaa warra waan itti mul'ise dubbatan, sadaffaa warra dubbii isaa barsiisan, kana booddees warra dinqii hojjetan, isaanitti aansee warra dhukkubsatoota fayyisuudhaaf kennaa qaban, warra namoota gargaaran, warra hojii geggeessan, warra afaan hin beekamneen dubbatan kaaseera. Hundumatu ergamootaaree? Hundumatu mul'ata Waaqayyoo dubbataaree? Hundumatu dubbii isaa barsiisaaree? Hundumatu dinqii hojjetaaree? Hundumatu kennaa dhukkubsatoota fayyisuu qabaaree? Hundumatu afaan hin beekamneen dubbataaree? Hundumatu isa dubbatame hiikaaree? Isin garuu kennaa warra caalan argachuudhaaf dhama'aa. Ani immoo isaan kana hundumaarra isa caalu iyyuu isinittan argisiisa. Qorontos isa duraa boqonnaa 13. Afaan namoonni yookiis afaan ergamoonni Waaqayyoo dubbataniin dubbadhee jaalala yoon qabaachuudhaa baadhee ani akka sibiila kililchuu yookiis dibbee kosh jedhuun ta'e. Raajii dubbachuudhaaf kennaa qabaadhee dhoksaa jiru hundumaa beekee beekumsa hundumaa qabaadhee gaara iddoo isaatii hamman bututti amantii guutuus qabaadhee jaalala yoon qabaachuudhaa baadhe garuu anumaa miti. Wantan qabu hundumaa warra dhabaniif hiree ittiin of jajuudhaafis dhagna koo iyyuu dabarsee kennee jaalala yoon qabaachuudhaa baadhe garuu homaa waa'ee anaaf hin baasu. Jaalalli danda'aadha, gaarummaas hin agarsiisa. Jaalalli hin hinaafu, of hin jaju, of hin bokoksus. Jaalalli lafa salphinaan ijaajju, waan isatti tolu duwwaas hin barbaadu. Hin dallanu, waan hamaas namarratti hin lakkaa'u. Jaalalli qajeelina dhugaatti gammada malee jal'inatti hin gammadu. Jaalalli karaa tokko illee nama hin lafafu. Hunduma isaa amana, hunduma isaa abdata, hunduma isaas obsa. Jaalalli yoomiyyuu hin badu. Kennaa raajii dubbachuu yoo ta'e hafuuf jira. Afaan hin beekamneen dubbachuu yoo ta'e dhaabachuuf jira. Beekumsas yoo ta'e hafuuf jira. Wanti nuyi beeknu muraasa, wanti raajii dubbannus muraasa. Raawwatamuunsaa yeroo ga'u immoo inni muraasi kun hin hafa. Mucummaa kootti akka mucaatti nan dubbadhe, akka mucaatti nan yaade, akka mucaattis sababii nan kennan ture. Amma garuu erga nama ga'aa ta'ee akka mucaatti jiraachuu dhiiseera. Nuyi amma akka nama of ilaallee keessatti waa argee abaluusaa hin hubatin hafeetti in argina. Yommus garuu fuula fuulaan in argina. Wanti ani amma beeku muraasa. Yommus garuu akkuman ofii beekame anis guutuutti beekuuf jira. Egaa amantiin, abdiin, jaalalli isaan kun sadan hafaniin jiraatu. Isaan keessaa garuu jaalalatu caala. Qorontos isa duraa boqonnaa 14. Egaa jaalala bira ga'uudhaaf dhimmaa. Kennaa gara garaa warra Hafuurri Qulqulluun kennu akka argattaniif caalaatti immoo waan Waaqayyo isinitti mul'isu akka himtaniif dhama'aa. Namni tokko afaan hin beekamneen yommuu dubbatu namni isa hubatu waan hin jirreef Waaqayyotti dubbata malee namootatti hin dubbatu. Garuu hafuuraan geggeeffamee waan dhoksaa baay'ee of keessaa qabu hin dubbata. Namni waan Waaqayyo isatti mul'ise himu immoo cimsuudhaaf, gorsuudhaaf, jajjabeessuudhaaf namootatti dubbata. Namni afaan hin beekamneen dubbatu ofii isaan cimsa. Inni waan Waaqayyo isatti mul'ise himu immoo waldaa kiristaanaan cimsa. Ammas isin hundumti keessan afaan hin beekamneen akka dubbattan caalaatti immoo waan Waaqayyo isinitti mul'ise akka himtan nan jaalladha. Waan afaan hin beekamneen dubbatame sana akka waldaan kiristaanaa ittiin cimina argattuuf namni tokko yoo hiike malee inni waan Waaqayyo itti mul'ise himu isa afaan hin beekamneen dubbatu sana caalaa waa'een baasa. Yaa obboloota ko, ani mul'ata tokko yookiis beekumsa yookiis raajii yookiis barsiisa tokko utuun hin dubbatin afaan hin beekamneen duwwaadhaan dubbachaa gara keessan yoon dhufe attamittan isiniif waa'ee baasa ree?
ulullee yookiis kiraara mi'a lubbuu hin qabne irratti iyyuu qooqni afuufame yookiis rukutame sun yoo gargar ba'uudhaa baate maaliif akka ta'e attamitti beekama ree? Sagaleen fiingee gargar ba'ee yoo dhaga'amuudhaa baates eenyutu lolaaf qophaa'a ree? Isinis akkasuma arraba keessaniin waan hin dubbatamne yoo dubbattan namni attamitti waan isin jettan beekuu danda'a ree? Isin akka waan qilleensatti dubbattaniiti. Biyya lafaa keessa afaan garagaraa baay'een akka jiran beekamaadha. Garuu isaan keessaa sagaleen hiika hin qabne hin jiru. Sagaleen sun maal jechuu akka ta'e hin beeku yoo ta'e garuu namicha afaan sana dubbatu biratti orma ta'uu kooti. Inni dubbatu sunis ana biratti orma ta'uu isaati. Isinis kennaa hafuuraa argachuudhaaf erga dhimmitanii caalaatti waan waldaa kiristaanaa cimsuun hojjechuudhaaf dhamaa. Kanaafis namni afaan hin beekamneen dubbatu isa dubbate sana hiikuu akka danda'uuf kadhachuutu isarra jira. Ani afaan hin beekamneen yoon kadhadhe hafuurri koo hin kadhata, qalbiin koo garuu isa duukaa hin kadhatu. Egaa maal wayya ree? Ani hafuuraan nan kadhadha, qalbii kootiinis immoo nan kadhadha. Hafuuraan nan faarfadha, qalbii kootiinis immoo nan faarfadha. Kanaa achi yoo ati hafuuraan Waaqayyoon galateeffatte waan ati jette erga hin beekne inni hiikaa dubbichaa hin hubanne attamitti galata ati dhi'eessite sanatti ameen jechuu danda'a ree? Galanni ati dhi'eessite hammam gaarii yoo ta'e iyyuu namicha isa kaan cimsuudhaaf hin gargaarre. Ani hunduma keessan caalaatti afaan hin beekamneen waanan dubbadhuuf Waaqayyoon nan galateeffadha. Haa ta'u iyyuu malee waldaa kiristaanaa keessatti afaan hin beekamneen sagalee 10,000 dubbachuurra warra kaan barsiisuudhaaf qalbii kootiin sagalee hiika qabu 5 duwwaa dubbachuu nan jaalladha. Obboloota nana, yaada keessanitti warra ga'an ta'a malee mucooliin ta'inaa. Hamaa hojjechuutti garuu akka daa'imootaa ta'a. Seera keessatti namoota afaan isaanii hin beekamneen hidhii warra kaaniitiinis saba kanatti nan dubbadha. Isaan garuu kana irratti iyyuu anan dhaggeeffatan jedha Gooftichi kan jedhu caafameera. Egaa afaan hin beekamneen dubbachuun milikkita warra hin amaniniif kennameedha malee warra amananiif kan kenname miti. Waan Waaqayyo namatti mul'ise himuun garuu warra amananiif yaadame malee warra hin amaniniif miti. Waldaan guutuun walitti qabamee amantoonni hundinuus afaan hin beekamneen yoo dubbatan namoonni hiika dubbichaa hin beekne yookiis warri hin amanne yoo ol galan hundumti keessan maraatota hin jedhaniire? Garuu hundinuu waan Waaqayyo isaanitti mul'ise utuu himuutti jiranii namni hin amanin yookiis namni dubbicha keessa hin beekne yoo ol gale wanti dubbatamu hundinuu garaa isaa rukutee ittiin farada. Dhoksaan garaa isaa keessa jirus bakkeetti hin ba'a. Namichis achumaan adda isaatiin lafa dha'ee Waaqayyoof hin sagada. Waaqayyo dhuguma isin gidduu akka jirus in hima. Egaa yaa obboloota ko, yeroo walitti qabamtanitti isin keessaa tokko faarfannaa, tokko barsiisa, tokko mul'ata qaba. Inni tokko waan afaan hin beekamneen dubbatu, inni kaanis hiikaa waan dubbatamee sanaa qaba. Wanti isaan qaban kun hundinuu waldaa kiristaanaa cimsuudhaaf haa ta'an. Namni afaan hin beekamneen dubbatu yoo jiraate 2 yoo baay'ate 3 duwwaa tarreedhaan haa dubbatan. Namni tokko immoo isa dubbatame hiikuun irra jira. Namni hiiku yoo jiraachuudhaa baate garuu inni afaan hin beekamneen dubbatu sun ofitti Waaqayyotti isaa dubbatu malee waldaa keessatti hin dubbatin. Warri waan Waaqayyo isaanitti mul'ise himan immoo 2 yookiis 3 ta'anii haa dubbatan. Warri kaan immoo waan dubbatame sana duukaa bu'anii haa qoran. Warra achi taa'an keessaa tokkoof mul'anni yoo kennameef garuu inni duraan dubbachaa ture haa dhaabu. Hundumtuu akka baraniif, hundumtuus akka gorfamaniif hundumti keessan waan Waaqayyo isinitti mul'ise darabeedhaan himuu hin dandeessu. Warri waan Waaqayyo isaanitti mul'ise himan kunis hafuurota ittiin dubbatan sana amaleeffachuun isaaniif kennameera. Waaqayyo ofii isaatii Waaqayyo nagaati malee Waaqayyo sabrii hin qabne miti. Akkuma waldoota warra Waaqayyo qulqullaa'an hundumaa keessatti ta'u, dubartoonni walga'ii waldoota kiristaanaa keessatti hin dubbatin, dubbachuun isaaniif hin ta'u. Akkuma seerri jedhutti haa abboomaman. Wanti isaan baruu barbaadan yoo jiraate garuu manatti abbaa manaa isaanii haa gaafatan. Dubartiin walga'ii waldaa kiristaanaa keessatti dubbachuun isheedhaaf yeelloodha.
Attaminni dubbiin Waaqayyoo isin biraa ba'e moo yookiis isinuma duwwaa bira ga'eere? Namni tokko nama waan Waaqayyo isatti mul'ise himu yookiis nama kennaa hafuuraa argate yoo obse, wanti ani isiniif caafu kun abboommii isa kan Gooftichaa ta'uusaa haa beeku. Namni yoo kana beekee fudhachuudhaa baate garuu innis ofii isaatii hin beekamu. Egaa yaa obboloota ko, waan Waaqayyo isinitti mul'ise himuudhaaf dhamaa, afaan hin beekamneen dubbachuus hin dhowwinaa. Wanti hundinuu garuu akka tolutti sabiriidhaanis hojjetamuutu irra jira. Qorontos isa duraa boqonnaa 15. Ammas yaa obboloota ko, wangeela isa an isinitti lallabe, isa isin fudhattan, isa isin itti cimtanii dhaabbattanii jirtan isin nan barsiisa. Sababii amantaniif utuu hin beekin fudhattan yoo ta'e malee, akkuma an isinitti lallabetti yoo eeggattan wangeelichumaan hin fayyitu. Hundumaarra caalaa waan an ofii kootii fudhadhe isinitti dabarsee kenneera. Innis caaffanni qulqullaa'oon akka jedhanitti Kiristoos cubbuu keenyaaf du'eera. Inni awwaalameera. Caaffanni qulqullaa'oon akka jedhanitti guyyaa sadaffaattis du'aa kaafameera. Inni Phexrositti mul'ate. Ergasii bartoota 12 keessaa warra hafanitti mul'ate. Kana booddee immoo ergaan takkaa obboloota 500 caalanitti mul'ate. Isaan keessaa kaan illee boqotaniiru. Garri caalaan garuu amma iyyuu jiru. Erga Yaaqoobitti mul'ate booddee immoo warra ergamoota jedhaman hundumaatti mul'ate. Hundumaa booddee ana isa akka nama iddoo hin ga'in dhalateetti immoo mul'ateera. Anoo ergamoota hundumaarra xinnaadha. Waldaa Waaqayyoo waanan ari'adheefis ergamaa jedhamee waamamuudhaaf nama ta'u miti. Amma garuu ayyaana Waaqayyootiin ani ergamaa ta'eera. Ayyaanni inni anaaf kennes utuu dhimma hin baasin hin hafne. Ani hunduma isaanii caalaa itti dadhabee hojjedheera. Ana utuu hin ta'in ayyaana Waaqayyoo isa anaa wajjin jirutu itti dadhabe. Egaa anis isaanis akkasitti lallabna. Isinis akkasitti amantanii jirtu. Kiristoos warra du'an keessaa kaafamuun isaa erga lallabame, attamitti isin keessaa kaan warri du'an ka'uun hin jiru jechuu danda'u ree? Warri du'an ka'uun hin jiru erga ta'e, Kiristoos immoo du'aa hin kaafamne. Kiristoos du'aa hin kaafamne erga ta'e, lallabuun keenya dhimma hin baasu. Amanachuun keessanis dhimma hin kutu. Nuyis Waaqayyo Kiristoosin du'aa kaaseera jennee Waaqayyoof dhugaa ba'uun keenya sobduu taanee argamuu keenya. Warri du'an hin kaafamne erga ta'e, Waaqayyo Kiristoosin immoo du'aa hin kaafne jechuudha. Warri du'an hin kaafamne erga ta'e, Kiristoos immoo du'aa hin kaafamne. Kiristoos du'aa hin kaafamne erga ta'e, amantiin keessan immoo waa'ee hin baasu. Cubbuun keessan amma iyyuu isinirra jira. Yoos immoo warri Kiristoositti amananii obbaafatan baduu isaaniiti. Jireenya amma biyya lafaa kanarra jiraannu duwwaadhaaf Kiristoosin abdanna erga ta'e, namoota hundumaa caalaatti nuuf boo'uutu ta'a. Amma garuu Kiristoos warra du'an keessaa kaafameera. Warra obbaafatan keessaas isatu jalqaba ka'e. Du'uun karaa nama tokkoo akkuma dhufe, warri du'an ka'uunis karaa nama tokkoo dhufeera. Harkisaa Addaamiin namoonni hundinuu akka du'an, akkasuma immoo harkisaa Kiristoosiin namoonni hundinuu in jiraachifamu. Kun hundinuu akka tarree isaaf qophaa'eetti hin ta'a. Kiristoos jalqabatti ka'ee jiraataa akkuma ta'e, warri kan Kiristoos ta'anis yeroo inni deebi'ee dhufutti in jiraachifamu. Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa, aboo hundumaa, humna hundumaas golgoleessee mootummicha deebisee Waaqayyo Abbaatti erga kennee booddee dhumni in ta'a. Waaqayyo diinota hundumaa miillansaa jala hamma kaa'ufitti Kiristoos mo'utu ta'a. Hundumaa booddee diina keenya du'atu golgoleeffama. Caaffanni qulqullaa'aan Waaqayyo wanta hundumaa miillansaa jala galcheera jedha. Wanta hundumaa miillansaa jala galcheera yommuu jedhu, Waaqayyo inni waan hundumaa miilla Kiristoos jala galche immoo ofii isaatii miilla jala akka hin galin mul'ataadha. Wanti hundinuu Ilma Waaqayyoo jala yommuu galfamu, Ilmi immoo ofii isaatii Waaqayyo isa waan hundumaa miilla isaa jala galche jala hin gala. Akkasitti Waaqayyo karaa hundumaa waan hundumaarran ta'a. Warri du'an hin kaafaman erga ta'e immoo, namoonni warra du'aniif jedhanii cuuphaman maal gochuu isaaniiti ree? Maaliifis isaaniif jedhanii cuuphamu ree? Maaliif yeroo hundumaa waan jireenya keenyaaf sodaachisu jala jiraanna ree? Obboloota ko, ani guyyuma guyyaatti sodaa du'aa jalan jira.
Kanas karaa Kiristoos Yesuus Gooftaa keenyaa isiniin waanan of jajuuf kakadhee isinittan hima. Akka yaada namaatti yoon fudhadhee Efesoonitti akka nama bineensotaan loluu ta'uun koo bu'aa maalii anaaf qaba ture ree? Warri du'an hin kaafaman erga ta'ee akkuma warra kaanii bor waan duunuuf kottaa hin nyaannaa hin dhunnas hin jenna. Hin gowwoominaa. Hiriyaan gadheen amala gaarii mancaasaa. Yaada keessan qajeelfadhaa. Cubbuutti qabamtanii hin jiraatinaa. Isin keessaa kaan Waaqayyoon wallaalaniiru. Kana immoo isin qaanessuufan isinitti dubbadha. Namoonni tokko tokko warri du'an attamitti kaafamu? Yommuu argaman dhagni isaanii maal fakkaata? jedhanii in gaafatu ta'a. Ati gowwaa nana, wanti ati facaaftu sun ofii isaatii yoo du'e malee biqilee jiraachuu hin danda'u. Sanyiin qamadii yookiis midhaan kan biraa inni ati facaaftu biciree isaa duwwaadha malee dhagna biqiltuu isaa isa argamuuf jiru miti. Waaqayyo garuu akka jaallatetti dhagna in kennaaf. Tokkoon tokkoon isaatiif akka akaakuu sanyichaatti dhagna addaa in kennaaf. Foon hundinuu akaakuu tokko miti. Foon namootaa akaakuu tokko. Foon horii kan biraati. Foon simbirrootaa kan biraati. Foon qurxummiis kan biraati. Dhagni warra waaqarraa jira. Dhagni warra lafarraas jira. Ulfinni warra waaqarraa tokko. Ulfinni warra lafarraa tokko. Calaqqibni aduu kan biraati. Calaqqibni ji'aa kan biraati. Calaqqibni urjootaa kan biraati. Calaqqibni urjii tokko calaqqisa urjii isa kaaniitti gargari. Ka'uun warra du'aniis akkasuma ta'uuf jira. Wanta badutu awwaalama. Wanta hin bannetu kaafama. Gaddeebiidhaan hin awwaalama. Ulfinaan hin kaafama. Dadhabbiidhaan hin awwaalama. Humnaanis hin kaafama. Dhagna fooniitu awwaalama. Dhagna hafuuraatu kaafama. Dhagni foonii erga jiraatee dhagni hafuuraas immoo jira. Caaffanni qulqullaa'aan Addaam inni duraa foon lubbuu qabu ta'e. Addaam inni lammaffaan immoo hafuura jireenya kennu ta'e jedha. Dhagna fooniitu dura bu'e malee dhagna hafuuraa miti. Kana booddee dhagna hafuuraatu argame. Namichi inni duraa biyyoorraa waan uumameef nama biyya lafaati. Namichi inni lammaffaan immoo nama waaqarraati. Warri biyya lafaa akka namicha biyya lafaa sanaati. Warri biyya waaqaa akka namicha waaqarraa sanaati. Bifa namicha isa biyya lafaa akka fudhanne akkasuma immoo bifa namicha isa waaqarraa fudhachuuf jirra. Obboloota ko, namni fooniif dhiigaan mootummaa Waaqayyootti galuu yookiis wanti baduu wanta hin banne keessaa hirmaachuu akka hin dandeenye isinittan hima. Nuyi hundumti keenya hin geeddaramna malee hin duunu. Dhoksaan ani isinitti himuuf jedhes isa kana. Malakanni inni dhumaa yommuu afuufamu battala libsuu ijaatti hin geeddaramna. Malakanni in afuufama, warri du'an immoo bifa hin banneen in kaafamu. Wanti hin banne iddoo wanta baduu kanaa, wanti hin duune iddoo wanta du'uu kanaa bu'utu ta'a. Wanti hin banne iddoo wanta baduu kanaa yommuu bu'u, wanti hin duunes iddoo wanta du'uu kanaa yommuu bu'u, inni duunni badduu ba'e, mo'ichi argameera. Ammas immoo mo'ichi kee meerre yaa du'aa, arfiin kees meerre yaa du'aa jedhamee caafame fiixaan ba'eera. Arfiin du'atti nama oofu cubbuudha. Cubbuu kan humna godhachiisus seera. Waaqayyo isa karaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mo'icha nuuf kennuuf immoo galanna ta'u. Jaallatamoo obboloota ko, egaa utuu hin socho'in jabaadhaatii dhaabadhaa. Itti dadhabuun keessan Gooftaa biratti akkasumaan akka hin ta'in beektanii yeroo hundumaa hojii Gooftaa caalchisaa hojjedhaa. Qorontos isa duraa boqonnaa 16. Waa'ee horii gargaarsa warra amananii Waaqayyoof qulqullaa'an sanaaf bu'u immoo isinis akkuma an waldoota kiristaanaa kutaa biyya Galaatiyaa abboome godhaa. Ergaan dhufee horii walitti buusuu akka hin barbaachifnetti sanbata guddaa torbeedhuma tokkoon tokkoon keessan hamma wal qixxaateef buusee walitti qabu. Yeroon dhufus namoota isin nuuf hadhaqan jettaniif caaffata ittiin beekaman kenneefi buusii keessan gara Yerusaalemitti akka geessaniif isaanan erga. Ani dhaquun koo barbaachisaa yoo fakkaate immoo isaan anaa wajjiniin dhaqu. Ani karaa Maqedooniyaa dhaquu waanan yaadeef biyya Maqedooniyaa sana keessa ergan darbee booddee gara keessan nan dhufa. Isin biras nan tura ta'a. Isin immoo gargaartanii iddoodhuma an dhaqutti akka na ergitaniif
tarii ganna guutuu iyyuu isin bira nan ba'a. Ani miilana argaa karaa irraa isin arguu hin barbaanne. Yoo Gooftaan jedhe takka isin bira akkan turu nan abdadha. Hamma guyyaa Pheenxeqoosteetti garuu mandara Efesoon keessa nan tura. Warri ittiin morman baay'ee yoo jiraatan iyyuu hojii guddaadhaaf hojii waa'ee baasu hojjechuudhaaf karaan anaaf banameera. Ximooxiyoos yeroo dhufu innis akkuma koo hojii Gooftaa waan hojjetuuf akka inni of irraa bu'ee isin bira buufatu godhaa. Namni tokko illee isa hin tuffatin. Ani obbolootaa wajjin isa eegaa waanan jiruuf nagaadhaan na bira akka dhufuuf isa gargaaraa. Waa'ee obboleessa keenya Apholoos immoo inni obboloota warra kaanii wajjin dhufee akka isin ilaaluuf ani deddeebisee isa gorsaan ture. Inni garuu amma gara keessanitti dhufuun raawwatee jaalala isaa hin taane. Yeroo isaaf wayyutti garuu dhufuuf jira. Dammaqaa, amantiitti cimaatii dhaabadhaa. Ija jabeeyyiidhaa fi jajjaboo ta'aa. Waan hojjettan hundumaa jaalalaan raawwadhaa. Ammas obboloota ko, maatiin Isxifaanaas Akaayiyaa keessaa amantoota warra jalqabaa akka ta'an hin beektu. Isaan warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif hojjechuudhaaf of kennanii turani. Namoota akkasiitiif hojiitti hidhata isaanii isa ta'eef, isa itti dadhabe hundumaaf adduma addaan ulfina isaaniif ta'u akka kennitaniif isinan kadhadha. Isin qaqqabuu dadhabnaan Isxifaanaas, Fortunaaxoos, Akaayiqoosis iddoo keessan waan dhufaniif ani gammadeera. Akkuma garaa isin ciibsan garaa na ciibsaniiru. Hojii warra akkasii immoo galateeffattanii beeksisuun hin ta'a. Waldoonni kiristaanaa Asiyaa nagaa isiniif dhaamu. Aqiilaanii fi Phirisqaan waldaa mana isaaniitti walitti qabamu sanaa wajjin karaa Gooftaa garaa guutuudhaan nagaa isiniif ergu. Obboloonni as jiran hundinuu nagaa isiniif dhaamu. Yaada qulqullaa'aatiin wal dhungachuudhaan nagaa wal gaafadhaa. Nagaa kana ana Phaawulostu harka kootiin isiniif caafa. Eenyullee Gooftaa yoo jaallachuudhaa baate abaaramaadha. Maaranaataa, hiikunsaas Gooftaa keenyaa kottu jechuudha. Ayyaanni Gooftaa Yesuus isinii wajjin haa ta'u. Jaalalli koo karaa Kiristoos Yesuus hunduma keessanii wajjin haa ta'u.